ማለት እኔማ በሰላም ስለተገላገለች እኮ ነው። በሰላም ተገላገለች ነው። አዩ እሱን ነገር በደንብ እናወራለን። እሺ ሰማሽኝ አይደል? በካሜራ ጀርባ እናወራለን። አመከነ ቦዳ ሶፍ ነው። በዛውም እንደምትይም ለመስማት ነው። ቤዛን ሚጃት የመጣው ላስታርቃቸው ነው። ወለም ዘለም ሳቲ ልጅቷን ጠፍጥፈሽ ጆሮ ግንዷን ብለሻት ሐኪም ቤት ሄዳ ታይታ የጆሮዋ ታምቡር ተበጥሶ ነበር። ይሄ በዱላ እጅ ላይ ሰው ላይ የምትሮጪው ነገር አላቆም ብለሻት። እናንተ እንደዚህ ነገር ታው ፕራንክ አትስሩኝ አላልኳችሁ? ምን ከዚህ በፊት አልፈልግም እንደዚህ ነገር። በቃ እኔ ስንቴ ነው ሁሌም ፕራንክ ነው እንዴ የምትሰሩ እንዴ? ሰው ከነካከኝ ዝም ብዬ ማየት አለብኝ እንዴ? አንተ ምንድነው አታፍም እንዴ? ካገባኸኝ ጀምሮ ቀለበት ካሰርን ጀምሮ በፕራንክ ጀመርከኝ። በፕራንክ ነው እንዴ የምንጨርሰው አንተ ህይወታችንን ሙሉ? Yooya ashamarka fuuni akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii egaan kabajamtoota hordoftoota koo egaa har'a biqqee jedheen jira samuuna kana tokko ayyaana waan ta'eef bobbaadeetiin ture keessumaan illee narra ture waan ta'eef sababa kana ta'eef hin bade viidiyoo isiniif waraabuun hundumtuu eeyyamaa miti waan ta'eef kanaaf hin dhiise dhiifama isiniin jedha hundumti keessanuu baga ayyaana faasikaa geessanii isiniin jedha. Egaan samuuna kana waan baay'ee ajandaa baay'eetu jira darbeetii ture ayyuun feentii naqalteetillee turte akkasuma guyyaa kaleessaa hoolan iyyaasuudhaaf bitamee re'eedha miti re'een iyyaasuudhaaf bitamee re'etti ofuma ishiitii nyaattee akka fixxillee argineeti jirra jechuudha. Viidicha sana argee baay'ee tokko na kofalchiste isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'uma tokko na ajaa'ibde. Hola iyyasuu kaasaa iyyasuutii jedhamee kan bitamee egaa ishiin ofuma ishiitii xiree irraa jalqabdee osoo hoolan qalamee hin dhumin osuma namtichi qalu hoolaa qedda qaleen booddee osoo billitii isii baasaa jiru iddoo sanatti isiin akka nyaataa turte jechuudha kan argaatii turre akkanatti fakkaatutti waan garaarree guuttatee jirtu natti fakkaatti sababni isaa borciidha kun waanan garaa guuttadhe isinitti fakkaatiin kun borciidha manaamna jechaatidha kan ishiin turte garuu shakkisiisa akkaataan ishiin foon jala ciistee itti nyaataa turte akkasuma baqa sigibbinnaa jettu baay'ee tokko nama shakkisiisa jechuudha. Seenaa tokko immoo seenaa ishee tokko argitan baay'ee tokko na gaddisiiste isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechuudha. Chaanaalli sun haaraa chaanaalli ishiin irratti gallakkiste baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf wanti ani illee innaa kaan akkasitti ishee irratti dubbadhee isiidhaan lolee akkasuma baqa waa meeqa isiidhaan jedhu gaafa seenaa ishee sana dhaga'u baay'ee tokko natti dhaga'ame isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhaga'ame. Mucaan tuni dubartiidha akkasuma daa'imnatis qabdi akkan ilaalutti jechuudha viidiyoo sanarratti gaafa deebisuun isiidhaaf godhamu achirratti gaafa dhaggeeffadhu baay'uma tokko na gaddisiiste isa dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha akka nama tokkotti baay'ee tokko na gaddisiiste akka jettetti abbaan isii daa'imnatii isiitiin akka isiirraa baddalamedha kan isiin dubbatte haati isii abbaa malee akka isii guddisteedha kan isiin himte jechuudha. Edda gaafa sanaati baqa ayyuun dhuguma isa rabbiin tokkichi na arguudha baay'uma tokko keessa koona seentee baqa qimsiidhuma koo gadi na cabsite isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waanuma fedheyyuu otoo siin goote waanuma fedheyyuu otoo siin taate baqa jecha ishiin akkaataa isiin itti guddataatii turte akkaataa isiin itti har'a as geesse gaafa himtuu viidiyoo isii sanarratti gaafa dhaggeeffadhu gaafa deebii sanarratti gaafa dhaggeeffadhu baay'ee tokko anjatii koona nyaatte isa dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokko anjatii koona nyaatte akka jettutti isiin haadha isiitiif mucaa dhumaati abbaan isii akka wantoota biraa keessatti yookiin immoo shanii yookiin abaa'uu keessa ture saaba sanarraan kan ka'ee qabameerree akka haala sanaan akka inni lubbuun isaa dabarteedha kan isiin jettaatii turte. Kanattaan seeka waa baay'ee dhaggeeffadhe viidiyoo isaanii hanga dhumaatitti viidiyoon isaa baay'ee dheeraa tureedha jechuudha. Qubna garumaanan eerfoonii godhadhee dhaggeeffadhe jechuudha taa'ee viidiyoo sana. 3, 2, 1 isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko garaa na nyaatte baay'ee tokko baqa na gaddisiiste jechuudha isa dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkas ture daa'imtiin ajeeqxee turte ijoollee siistarii tokkotu na bira jira
najee qaanii jiru jechuudha wal lolaati jirani kanaaf isaanitti iyyeetiin hin deebi'eetiin dhufe jechuudha so miira keessa galee viidiyoo ayyuu kana dhaggeeffadhe so waa'ee isaa haasa'aatii jiru otoo na haasa'aatu jiru daa'imti boossee na jeeqxee jechuudha daa'imti wal loltee egaa garuu daa'ima agarratti ofii kootti dhufee daa'imti qeshuun irra dhugaadhaan golle kan koo gurguddatanii jiru galata waaqaa'e እና isaan kun xixiqqoodha daa'ima sistariitu na bira jira jechuudha ayyaanaaf na bira dhuftee na bira jirti akkasiin hin jira kabajamtoota furdurtoota koo kanaaf iyyuu hedduu takka jechuudha hedduu takka ayyuun baay'ee tokko miira koo na tuxxee baay'ee tokko miira koo keessa na seentee hojiin ishiitii fi jechuudha hojiin ishiitii fi jireenyi ishii guddinni ishii akkaataan isin itti himata guddatteetu har'a as geessee gaafa ilaalanii fardaa farriidha jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi fardaa farriidha jechuudha maaliifin bakka sanatti jecha dhugaa waan dhugaati jechuudha mucaan sun kan isheen dubbatte namoonni chaanala sana hin argin yookiin chaanala sana azalatti baay'ee isinii gochuu hin danda'a namoonni argitan immoo argitanii jirtu jechuudha viidiyoo sana isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko qalbii namaarree garaa namaallee nama nyaatte jechuudha baay'eedha. Akkuma beekamu haalli isiin amma irra jirtu umuriin isiillee agamitti kan jedhamu yoo madaallee mucaan kun isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee daa'ima jechuudha ganaa kutaa kurnaffaadha kan isiin barataatii jirtu mucaa ganaa kutaa 10 keessa jirtudha jechuudha kutaa 10 jechuun intalli kan kooyyuu kutaa 10 barataa jirti kun amma maaliifin kutaa 9 barataa jirti waan ishiidhaa gadi jirtu hin jirtu jechuudha waan xiqqoo ta'e maleedha. Kanaaf iyyuu gaafan ilaalu kaleessa dheengaddaa mucaa kanaa akka umurii kan kootiin akka iriyyaa kootti yookiin immoo akka angafa koottiin isii ilaalaa ture jechuudha akkamitti yaada dhabdee astaasabii maaliif dhabdee maaliif hubachuu dadhabdee akkamitti jechoota hin taane arraba isii irraa ba'aa akkamitti waan akkanaa gootee akkamittiin akkas taatee akkamittiin akkasitti taasoftii nama amma kanaa taatee jedhee raawwadhee itti dheekkamaatiin ture jechuudha. Haa ta'u malee amma gaafan ilaalee jedhu mucaan kun tokkoffaa abbaa maleedha kan isiin guddatte abbaan isii daa'imnatii isiititti jechuudha kan isii irraa baddalame rabbi lubbuu isaanii amaaru isaaniif immoo rabbi jajjabina isii dhafaa kennu haadha isiif abbaa isiif obboleewwan isii jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha lammaffaa mucaan kun umuriin isii ganaadha daa'ima mucaa kutaa 10 barattu jechuun daa'ima jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kan baatee jireenya godhattee tidaarii sanayyuu tidaarii lammaffaa mana lammaffaa keessa jiraattu osoo hin taane ganaa silaa barattee barumsa ishee xumurtee nama ganaa gara tidaarteetti seenuu qabdu turte jechuudha garuu immoo jireenyis akkasuma immoo sammuun isiillee waa baay'ee isii yaadee waan kanatti isii galchuu danda'a jechuudha hin beekamu kana sana jennee raawwannee dubbachuu hin dandeenyu. Rabbiif galanni guddaan haa ta'u immoo akkuma waan nama gammachiisu tokko keessaa magaalaa sana keessatti akka lafa bitatanii manallee ijaarratanii jiranidha haati isiis abbaan isii dhiifama abbaan isii akka hin jirre dubbannee jira durayyuu isiinis jetteetti haati isiis isiinillee akka mana bitatanii achitti jiranitti jechuudha magaalaa Adaamaa keessatti akka ishiin jechaa jirtutti. Namni mana qabu waan hundumaayyuu hoo dhabee umaa rakkina qabu jechuudha isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mana qabda taanaan ati akka waan hunda guuttatte qabdutti of ilaalee kanattaan see beekumsi immoo ammoo bultu sii galaa deema jechuudha ammoo bultu sii galaatii deema ammoo bultu wanti hundinuu sii ifaatii deema umurii kanatti mucaan kun dargaggummaarra jirti jechuudha isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dargaggummaarra jirti amma. Sa'aatii itti silaa wanti baay'een isii biratti abbaa isiis haati isiis obbolaan isiis isii waliin ta'anii raawwatanii silaa waan hunduma keessatti wal biratti argamanii wal gorsanii wal bira dhaabatanii wal biratti waa hundaayyuu ta'uu qabanii iseen immoo maatii isii biraas baatee obboleewwan isii irraas fagaattee haadha isii irraas fagaattee jireenya lammaffaa jiraataa jirti jechuudha haa ta'u malee immoo osoo jireenyi ishiin jiraataa jirtu kana keessattuu abbaan manaa isii yookiin namni isiin itti heerumteertu kun yookiin saayidoon immoo nama kana dura mana qabu osoo ta'uu baatee nama kana dura ilmoo qabu osoo ta'uu baatee haala kana keessa isiin iyyuu galtee dubbii kanas hedduu akkasitti cecceeteen dubbattu maaliif waan wanti hundinuu osoo isiidhaa hin galin jiruufu amma waa baay'ee dubbachuu dandeessi jechuudha mucaan kun waa baay'ee jechuu dandeessi waa baay'eenis isiitti dhufuu danda'a sababni isaa
umurii kanatti waan hunda adda baafattee waan hin beekneef jechuudha. Mucaa kutaa kudhan barattu jechuun laalaadha. Kanaafiyyuu rabbiin beekumsa isheedhaaf haa kennu. Haa ta'u malee egaa Sumayyaan dhufaatii jirti. Akkasuma Sumayyaan dhufteetii sarpiraayis naamna gaafa Saidoon jedhuuni feentii naqalteetii turte jechuudha. Akkuma beekamu har'arree Sumayyaan komii isii irratti kaastee irratti dubbataatii turte. Egaa gaafa viidiyoo sana ilaalu immoo waa'ee mucaa kanaa irratti komii kaasee dubbachuun akkasuma maaf akkana taata maaf akkas goote jedhee dubbachuun afaan koo naqabe jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuu fi baay'ee tokko afaan koo naqabe. Maaliifin jechuun ishiin achirratti jechaati turte wanti isiin dubbataati turte hundinuu waan sammuu koo akka malee na booressu tureeyyuudha. Kanaafiyyuu abshiir ayyuu teenya rabbii qalbii keetti illee si deebisu yaada bareedduu keessa keessiif haa kaa'u. Jaalala ittiin nama አልልኩም እዛ አሁን ገልጽልሻለሁ። ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ አዩ በዶ አርጊ ወይኔ እናቴ ሱመያ ነች መጣች ይላታል። አዎ ብላ ሄደች። የለች ወደቀች በቁሟ የሆነ ጓጓጓ